jennaan akka malee na godhan akka malee hedduu takka sharaa ajaa'ibaan narra taphachaa turte biiftuu. Saniifuu biiftuu rabbi jazaa siyaa kafaluun siin jaa anis ga alhamdulillah yoo ilmoo tanaas ta'e lubbuu tiyyaas ta'e rabbi waan goone biiftuunis waa takka godhuu hin dandeessu abbummaan fedhee waa takka na godhuu hin danda'u. Saniifuu rabbi gaditti ilmi namaa hundinuu nuti siirii dalaydanii warri siirii dalaydan kakka abdiitiif takka biiftuu faanis hundinuu jechuudha. Arrallee harka ol keessaa qabdan siifi abdii. Akka mina gaafayee qabdanii isiniin jecha gaagamunumaan irraan tana maaliif dhufanii jechuun keessatti oolu. Alhamdulillah rabbil alamin biiftuu waa hedduu na godhaa turte. Shora biiftuu narra yaadaa turte san hunda anilleen kun arraan tanaan adda baafadde dhugumatti. Waan kana hunda naaf yaadaa turte jeetiniin akkasumatti hin beeka malee na yaadu jirtittis hin beekne. Siirii na goote na dhamaaste ilmoon if na jibbisiiste. Ballo na jibbisiiste mana kana na jibbisiiste ilmoo na jibbisiiste qaalii ilma namaa tokko akkaan hin goone warra hiyyalle akkaan hin dubbisne tana goote biiftuudha. Biiftuu garuu rabbi jazaa kafaluu fi alhamdulillah rabbil alamin ga'anii waa hundaafu viidiyoolee waan dabresan keessatti akka nama wantaatitti maraataa gizee naasa'u gizeen viidiyoo san laalu hedduu tokkaan wallaahi garaan kun dhukkube maaliif jennaan gocha biiftuun narra goote saniif jecha saniifuu biiftuus rabbi jazaa kafaluu fi kabajamtoota hordoftoota keenya alhamdulillah rabbil alamin waan rabbiin naman goone ilmi namaa naman godhu alhamdulillah gaa kun hundaafuu fayyeetiin jiraan isiniin jaata akkanaati karaa bal'ootiin isin dabarsame. Egaa amma yoo alhamdulillah rabbil alamin waan kana keessatti jechuun eeggachuun amma baay'inattee haasoittee waan jechuun amma dura siimuu ture waan amma dura siimuu ture namni kun jechuun haasanni keenyas keessattiidha. Nameen hedduu jira otoo abaluu jennetti warra maan akka biiftuutti jechuun namni hedduu jira daawwattoonni keenyaan beekanii atillee ni beektu jechuun yaada jechuutti ammoo wallaaltee turte amma immoo eeggachuun gaa sheeka biraas si geessine jechuun waa hundaa jechuun egaa osoo kaameeraa duratti hin ta'in si wallaanee jechuun daawwallee si godhee amma jechuun bayyanachuu kee takka hoo if beekuu kee. Garaan jechuun daawwatu duratti isaas baase malee silaa siyaasan baasuun ture beekadhu. Maaliif osuma daawwattoota illee beektu tokko keessa gootee ilmoo tana dirqama irra baasuu qabda. Biiftuu tokko naan jee akkamittiin dhalaa maal jettee kaduraanuu jechuun garaa qabdaa saniifuu gammaddee akkasii lubbuu bakka keessa dhabdee akkasii jechuun mana galtee yaalaa na keessi ifiin laalaa jettee akkasitti waalaltee jechuun si geessee jechuun ilmoo sanillee akka garaa qabdu jechuun aafamillee sitti himee nagaan jechuun gammachuun mana keessatti galtee osoo nagaan taa'u jiru achi booda jechuun isin telefoona si dha'uudhaan risaalaa si barreessuudhaan namni gaa zaman ammaa kana jechuun telefoonattis waa namatti dalagaa risaalaa si barreessu durattis ergaa namaa faadhaan jechuun gaa waan kana naatti kanna ja'anii jechuun bishaanis haa ta'u waan waldatti haa ta'u asiirraa haa ta'u waan akka jechuun waan feeteenu waa nama godhuu danda'a. Atamma yeroo sana keessatti jechuun akkammoo himtetti kushee biratti akka himtetti namaatu jechuun biiftuurraa erguun ergaa gattee ishiirraa fudhanii namni waa saffite waan san illee amma waan kana hin dubbannu waan san ergaa san irraa taqabbalteeti wanni jechuun akkasii shiis taatee jechuun ilmoos akka baastu barbaadee os ilmoo duraan daalatu sana gartee akka baastu barbaadsanitti nama dhufee harkatti waa sikkan san biiftuu saniitu sitti argite biiftuu sitti argee jechuudha. Kushee nuyi jechuun dhageesse ammallee bayyanatte jechuudha. Ati nama waa sikkan jechuun ni beekta. Asi maanoo dubbatu jechuun si jeeqadhu. Dhugaadhaa. Yeroo sanitti kanaa kannan bishaan taljiitti waa naa godhan. Bishaanuma taljii kanatti waa godhanii naffitan. Namni naffidees geellee teenya. Maqaa isii abalu jee ol baasee dubbachuun feene garuu isii sanarra booda maaliif jennaan isiin of beekti namni bishaan taljii naaf fidee isii malee hin jiru. Bishaan taljii naaf fidee biiftuun akkana bar dhufuuf kaanee wajjin hafne. Isin na jala hafte ambar bishaan kanallee akkanumatti nuuf qabaddee dhufettee fiifis bishaan harkaa qabdee naafis naaf fidee taljiidha bishaan hin banamne. Gizeen bane bishaan na jijjiirame dhugumas rabbiititti ansan booda kun takkitti dhuge booda kuban qabu. Bismillallee jeetiniin dhuga jeen irraanfadde bismillahillee waan irraanfachiiseen beeku quraana rabbiitillee yeroo sanitti ni dagadee dhuguma rabbiititti hedduu takka siiriin foqqottuudha. Siirii waan badduudha waan badduu ajaa'ibaati maaliif jennaan akka malee na godhan akka malee hedduu takka sharaa ajaa'ibaan narra taphachaa turte biiftuu. Saniifuu biiftuu rabbi jazaa siyaa kafaluun siin jaa anis gaa alhamdulillah yoo ilmoo tanaas ta'e lubbuu tiyyaas ta'e
Rabbi waan goone biiftuunis waa takka godhuu hin dandeessu. Abbummaan fedhee waa takka na godhuu hin danda'u. Saniifuu rabbii gaditti ilmi namaa hundinuu nuti siirii dalaydanii warri siirii dalaydan kakka abdiitii fi takka biiftuu faanis hundinuu jechuudha. Arrallee harka ol keessaa qabdan siifi abdii. Siigalee ammallee balloo barbaada dheengedda akkas naan jette. Balloo naanaa dhufuu naan jette. Ani yeroo sanitti wanni kun naaf addan baane balloon akkuma isiif dhaquuf. Maali matee jechuun bishaan si qayyinaan achi booda bishaan dhuyde balloon naa dhufu meetta malee waan jettu qabdare. Balloon naanaa dhufu saniifuu miseejii tan agarsiisi naan jetteemi saniifiin fuudhee jawwaalaa ol lafa kaa'e malee silaa si garsiisuu hin feene. Isin haa dhufu jennaan akka dheexuuf jawwaala lafa kaa'ee viidiyoo miseejii teekstii sanillee akkana jala argitu. Kataasisi ana jechuudha. Saniifuu wanna kana hedduu takka gizeeniif ilaalu. Sudda laganii bara yeroo san dura jechuun sudda laganii eega jiraatan. Sudda lagin gawaan. Bakka sanii waa hunda agarsiiftee ani illee akkaan tira qochuun feete siifillee galaabattee nallee jechuun isaan akkana galaabatan goote beekadudha. Saniifuu warri akka abdiitiif warreen akka biiftuu namni rabbiirraa sodaataa rabbiirraa sodaadhaa. Toobaddaa kara toobaa garagala maaliif jennaan namni kalee jiru haarra hin jirre meeqaa jira. Rabbiin du'aa jiru wal biraa qaba. Ibiddaa bishaanis wal biraa qaba sii galee. Saniifuu riskiin teessan harka rabbii jirti. Riskiin siirii gootan bichaadhaaf riskiin isiniin dhuftu kabajamtoota hordoftoota kiyya. Viidiyoo tana sheer godhaadhaa biiftuu fi abdii biraan naa ga'a. Warroottan siirii godhu hunda biraan naaf ga'a. Maaliif warri siirii dalaydan siiriin faayidaan qabdu. Warri siirii dalaydan siirii dhiisaa maaliif jennaan jiruun duniyaa isin gabaabdu. Arra duniyaa tanarratti itti gammadanii qarshii tana itti nyaatanii itti dhudhanii akka fedhanitti itti bashannantan. Garuu akhiraa namni isin wajji ciisu hin jiru. Qabri teessan haala amala keetiin si hojjiseen. Saniifuu namuutu if eeggaddaa waan akkanaarraa waan akkanaa kun fokkotaadha. Isiniifillee gaariin ta'u dhala keessaniifillee gaariin ta'uun isiniin jaa. Egaa daawwattoota keenya jechuun takkanaati alhamdulillah rabbil alamin waan hundaafuu alhamdulillah rabbil alamin jenna. Gootaa galanni haa ga'u. Rabbiin keenya jechuun asiin dhugee hangaatullee baasee sheekni keenyallee jechuun akka gartee maqaa isaa jechuun dha'uun barbaanne bakka jirutti haa galatoomi alhamdulillah rabbil alamin. Sheekhan hunda jechuun namni beekee jechuun kun kanaa namarraa eeqa kun kanaa namarraa eeqa jedhanii kun jechuun maaliif akka maqaa isaa dha'ullee dhoolullee hin barbaanne akkasuma beektanillee akka nama hundi beekullee hin barbaanne. Namni ammaa jechuun waan nama barbaade jechuun waan nama hunda mootummaanis karaa hundarratti jechuun namni maallaqa kun namarratti hojjechuuf waa hedduu yaala. Suniif jechuun namni gartee sheekaa jechuun akka maqaa isaanii dha'uu barbaanne haa galatoomu haa galatoomu. Daawwattoota keenya jechuun isinillee du'aa teessanii nu bira dhaabbattanii alhamdulillah rabbil alamin hedduu takka galatooma. Hedduu takka galatooma. Galanni keessan hin badin. Hanilleen fayyitee alhamdulillah rabbil alamin asumaanuu if beekuun siikun waa hundaa'u akkana godhanii isin akkana gootee jettee beekuun bareedaadha. Maaliif gorsa kiyya jechuun kan hin duraan gorsa juusan hedduu takka duraan itti hin dalayne arrammoo garuu waan sanillee eega bayyanattee jechuun sheekni jechuun waan sanillee karraa eekee irraa xumurate sunillee beekte jirti gorsa kiyyallee jechuun fuulduraaf akka dhageessuu abdiin birraa qaba. Asumaanuu gorsa kiyya kaatti fuutu ta'a. Maaliif namni kuni wayiif nama namni walirraa waa faamuun walirraa waa dhaga'uun walirraa waa barachuun bareeda jeetii yaada. Daawwattoota keenya illee ta'ee jechuun shallee ta'ee namni haadha fi haadha mana fi ni gorsa ilmaan fiitis ni gorsa. Maaliif nama jechuun biraatis nama oromootis ni gorsa. Namni akka warra beekutti warraas barata gorsaas warraa barata jeetii yaada. Maaliif duraan dursee namni jechuun mana keessaa guddata malee alaa waliin guddatu. Mana kana keessa sirreeffachuun mana kiyya kana keessa sirreeffachuun bareeda. Yoo nan si dhagee ati na dhageesse wanni hundinuu nu qarqartu. Waan rabbiin nuuf fide malee waan ilma namaa nuti firraa eeguu dandeenya jetti yaada beekadhu. Ammoo ta rabbii qofa firraa eeguu dandeenya rabbiin nu eega rabbiin waan hundallee nurraa eega. Maaliif wanni kun sirrii miti hani haadha mana kiyyaa akkana deemu jechuun waan kana dhiise jechuun hayyee dhiise balloo jechuun wanni isaa irraa jechuun toltuudhaan jirtu beekadhu. Balloo kiyya wanni akkanaa miti jechuun waan kanarraa dhaabbu wanni kun jechuun siifillee gaarii miti nuufillee gaarii miti ilmaan keetiifillee gaarii miti waan kana jechuun irraa dhaabbu nan jennaan waan sallaalee irraa dhaabbachuun dirqama. Dirqama jechuun maaliif namni manguddoo nama jidduu dhufee jechuun takkaawoo nama jidduu dhiyoo namni wal dhabe jechuun walitti haasa'ee waliif nama hojjetu dura haadhaa fi haati manaa fi abbaa manaa yoo ifii waliif fayyanii badii tiyya beekee badii ta'e beekte walitti himnee badii tiyyaas anillee tanaatti iyyaa tolillee teeti tolillee sirraa fakkaatu anillee narraa fakkaatu suniifuu fixannee jechuun dhiifame jechuun
walii galuun bareedaadha waan gaarii jeeti yaada. Dubbii takka immoo namni nama jettu dubbii xiqqoo takka haasa'e jechuun dubbii isa guddachaa deemtu malee babal'achaa deemti malee fayyaan hin dhuftu. Namni kun wayii uumaa deema. Zamana akhir jirra. Zamana akhir kana namni woomatti facaasa malee waa walitti hin jaaru. Waa jechuun walitti fidee jechuun wal qunnamsiisee jechuun akka namni toltuu dalagatu. Hiyyaatu beekatu nama keenya kun. Surwaan san ta'eef nama kana hundaa rabbiin toltuu isaa dalachiisu akka toltuu dalaguus rabbi haa godhu. Akka gartee karaa gartee keessa jiraatu rabbi haa godhu. Zamana akhir waan taateef hanga dandeenyutti namni jechuun wal gorsee daawwattoonni kan jennee nu gorsee nuti illee isaan gorsine nuti illee wal gorsuun kun hedduu tokko bareeda. Yeroon jechuun jireenya addunyaa kun waagu amma yeroo waa xiqqoo takka keessa jirra. Yeroo jechuun gamanaan akkanatti jechuun namni kan wal fixaa kuun siirii wal fixaa kuun akkanumatti allayya wararaa kuun akkanumatti jechuun shira walii yaadaa kuun akkanumatti jechuun siirii adda addaatiin wal dhamaasaa namni jechuun luqmaa jechuun waan nyaatu kana jechaaf wal dhamaasuun kuni luqmaa ta'e rabbumaa seera rabbumaa si nyaachisa garuu waan malee walii yaaduun akka malee wal godhuun bareedaa miti. Rabbi irraa sodaachuun bareeda. Namni keenyamma rabbi irraa sodaachuu dhiiseeti ilma namaarraa sodaata ilma namaarraa qaanfata. Rabbiin kun jechuun harkii malee jechuun kaasee harku jechuun dachii samii tana jechuun uumee jechuun kadachii sana keessaa bishaan bareedaa kana baasee bishaan jechuun xalliila kana namni jechuun harka jala qabatee dhuguu kanaa beekadhu. Ka horii kana keessaa jechuun horii kana aanan silaa jechuun akka murtee maaltu ba'a dhiiga baami. Hogguu horiin kun dhalee jechuun maali hogguu eenyutu aananii keessa ba'a. Yoommoo ablee murte maaltu ba'a dhiiga ba'a muchuma sanuu. Horii kana keessa jechuun aanan baasee aanan kana namni itti herreegatee dhuguu jechuun wanni kun jechuun fadiilaa rabbiiti. Rabbiin kana hunda qaba jechuun kana hunda qaba. Rabbiin kan dhakaa keessa jechuun bishaan dhakuma jechuun akka taawara keessa jechuun bishaan baasee bishaan karaa dubaa naannoo dhakaa san qombeekite. Kadachiin dubaan gootuudha. Dhakaan san kun dhakuma qombole san jala deemeeti bishaan dhakuma san keessaa ba'a jechuudha. Waan akkasiifaa jira. Rabbiin hafuura rahiimi waan hin daleenes hin qabu waan hin tolchines hin qabu uumaan tunis teenya tunis taa'ee jechuun makluuqa jechuun artii sanarraatis artuma tanaa'u ka uumee jechuun akkan nu bareechee akkanatti jechuunis ilma namaa godhee kunis jechuun bineensa godhee kun horii godhee kun jechuun wamundaa godhee jechuun kan jiraachisa kuni rabbil aalamiin qofaa beekadhu alhamdulillah rabbil aalamiin nutis nama ta'ee jechuun nama nu godhee jechuun nama kana nu yaachisee jechuun kaslaawaa qabachuu hin dandeenye ka jechuun horii kana takka gaangee kana qabachuu hin dandeenye jechuun mala nu kannee kana nu jiraachisuun kun wajjis wal faamsee jechuun wal nu jiraachisuun kun waa hedduu takka alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin keenya waan nu godhin hin qabu shukurii galfachuu qabna daawwattoota hordoftoota keenya jechuun kanallee nuti jechuun isin jechuun barbaanne fayyaanii jecha eegas baanee jechuun tarbiidallee gaa kana keessa jechuun deddeemanii himuun hanga danda'an bareedaadha. Alhamdulillah hin jaa mee jechuun asumaanuu jechuun shukurii galfattee jechuun daawwattoota keessallee yoo waan dhaamtu qabaatte asumaan dhaaminsi hin jaa. Waan inni hin dhaamuuf silaa waan hin dhaamuuf hin qabu waan inni hin dhaamuuf namni hundinuu obboleessaa keetii fi obboleettii ta'e warra wajjin dhalate haadha abbaa kee waan ta'in ilma namaa tokko saayibatii geggeereetii jettee hin amanin maaliif wajjin nyaannee keessa hin jirtu har'a nama wajjin nyaattaniitiitu shiraa ajaa'ibaa asirratti laga nama wajjin nyaattanii sin amaninaan isin hin nyaata akkasitti kabajamtoota hordoftoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.